Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti akkam jirtu. Baga yaadannoo ayyaana qulqulluu abbaa keenya Abuna Tagilamaanut baga ittiin siin gahe. Viidiyoo keenya guyyaa irraa kana keessatti kan waliin ilaallu ayyaanni yaadannoo qulqulluu abbaa keenya Abuna Tagilamaanut maalidhaaf kabajama agayya 24 bakka taabonni qulqulluu abbaa keenya Abuna Tagilamaanut jirutti jechuudha. Kiristaanonni hundumtiyyuu guyyaa itti bahanii waaqayyoon galateeffachaa itti oolan wareega isaanii itti galfatan kaan immoo kan rakkatanii jiran kan itti wareeggatan ayyaana guddaadha waan ta'eef ayyaanni kun maaliif kabajama kanneen jedhanii fi as keessatti ajaa'ibawwan raawwatamanii jechuudha kan waliin ilaallu jechuudha. Gara barnoota keenyaatti osoo hin darbin dursa akkuma beekamu egaa ayyaanni bara harawaa bara 2017 jechuudha. Barri haaraan gahuutti jira jechuudha. Baga jala bultiidhaan isin gahe baga geessaniin isiniin jedha jechuudha. Ittaansuudhaan immoo jechuudha akkuma yeroo hunda taasisaa turtan jechuudha. Ayyaanota irratti isaa ta'u yeroo adda addaatti namoota rakkatan bira dhaabbachuudhaan eebba waaqayyo irraa argachuudhaa fi egaati hojii guddaa hojjechaa turtaniitu jechuudha beekamaadha. Ammas egaa ayyaana bara 2017 irratti eebba qooddachuu kan barbaaddan jechuudha. Karaa akkaawuntii daldala Itoophiyaa jechuudha asirratti argitan kanaatiin galchuudhaan jechuudha. Lakkoofsa kanaan immoo nagahee nu erguudhaan egaa nutis immoo akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti namoota rakkatanii gargaarsi isaan barbaachisu biraatiin geenya viidiyoo isaa deebisnee isin biraatiin geenya hundi keessan iyyuu asirratti argamuudhaan eebba akka qooddattan asumaatiin ergaa keenya isin dabarsa jechuudha. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Yaadannoon qulqullootaa bara baraan ni yaadatamaa jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo bakka taabonni qulqulluu abbaa keenya Abuna Tagilamaanus jiru hundatti agayya 24 yaadannoon isaanii ni taasifama. Uummanni kiristaanaa hundumtuu bahee gammachuu isaa ibsatee waaqa galateeffatee kan wareeggatee wareegni isaa kan isaaf qaqqabe galfatee kan rakkate immoo waaqayyootti kadhannaadhaan itti matee gara mana isaatti deebi'ee gammachuudhaan guyyaa itti galudha jechuudha. Sababni isaa maali kan jedhume jalqabarraa ilaalu. Qulqulluun abbaan keenya Abuna Tagilamaanut kan isaan dhalatan Shawaa Bulgaa Dabra Tsalaalee bakka jedhamuttidha jechuudha. Abbaan isaanii Tsaggaa Za'aab jedhama. Haati isaanii immoo Igzaariyaa jedhama. Tsaggaa Za'aab luba mana qulqullummaa qulqulluu Mikaa'el tajaajilaa kan turanidha. Jireenya gaa'elaa eebbifamaadhaan namoota jiraachaa turanii fi warra rakkataniif garaa laafota kan ta'an rakkattoota kan gargaaran warra dhibaman kan gaafatan waan qaban hundumarraati otoo isassatiin harka isaanii guutanii warra dhabaniif kan laatan kan gargaaran namoota gaarii turan. Haa ta'u malee jireenya isaanii keessatti wanti isaanitti irrate yoo jiraate dhala waan hin qabneef yeroo hundumaa waaqayyoon kadhachaa turan. Sababiin isaa qulqulluun abbaan keenya Daawit akkuma dubbate daa'imman kennaa waaqayyooti waan jedhameef waaqayyo irraa kennaa argachuudhaaf jecha waaqayyoon kadhachaa turan. Kadhadhaa isinii kennama barbaadaa ni argattu jedhameera waan ta'eef iyyuu argachuudhaafis waaqayyoon kadhachaa turan jechuudha. Waaqayyoos kadhannaa isaanii kana isaaniif dhagahee Egzaariyaan gaafa eebila guyyaa 24 mucaan gadameessa ishii keessatti hafe. Muddee guyyaa 24 bara 1190tti dhaloota Kiristoosiin booda bara haraaraatti jechuudha. Egzaariyaan ni deesse ilma jaalatamaa. Isaan booddee mucaan dhalate kun akkuma Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti ani gadameessaa dhaqee keessaadhaan si filadhe jedhee akkuma dubbate waaqayyoodhaan kan filatame waan ta'eef waaqayyoodhaaf galata abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u jechuudhaan galata dhiyeesse. Guyyaa 40ffaa isaatti akka sirraa fi seera macaafa qulqulluu fi seera mana kiristaanaa keenyatti cuubsisuudhaaf yookiin kiristinnaa kaasisuudhaaf gara mana kiristaanaatti fudhatan. Hin cuubame. Fisaa Tsihoon jedhamee maqaan kiristinnaa ni moggaafame. Fisaa Tsihoon jechuun yee Tsihoon dasitaa gammachuu Tsihoon jechuudha. Hanga umuriin isaanii waggaa 7 guututti abbaa isaanii luba Tsaggaa Za'aab irraatii barnoota mana kiristaanaa barachaa hanga waggaa 7tti mana keessa turan. Umuriin isaanii waggaa 15 gaafa guutu Paaphaasii biyya sanaa kan ta'an Qeerlos bira deemuudhaan duqqannaa fudhatan. Tajaajila isaanii itti fufan. Umuriin isaanii waggaa 22 gaafa guutu immoo Abuna Qeerlos bira deemuudhaan lubummaa fudhatan. Eenyu qulqulluun abbaan keenya Abuna Tagilamaanut
yookiin immoo maqaa jalqabattiin waamaman Fitsaa Tsiyoon kan jedhaman jechuudha. Yeroodhaan boodadha jechuudha. Waaqayyoon qaalkidaanii yookiin immoo waadaa galeefitiin maqaan isaanii karaa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabreelitiin gara Abuna Tagla Hayimaanotitti akka jijjiiramu kan taasifame yookiin immoo kanaan akka waamaman kan taasifame. Naannawaa Katataa jedhamtutti waggoota 3 walitti fufiinsaan wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa kiristaanota hedduu cuubaa taammirii yookiin raajiiwwan garaagaraa hojjechaa turan. Umurii isaanii guutuus kadhannaadhaan dabarsan. Qulqulluun abbaan keenya Abuna Tagla Hayimaanot jechuudha. Faarfannaa qulqulluu Daawit yeroo hundumaa kan kadhatanii fi akkasumallee galataa raajotaa dubbisuudhaan jireenya isaanii guutuu kadhannaadhaan dabarsaa turan. Faarfannaa Daawit takkittiitti yeroo 10 sagadaa Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessaa turan. Haayiq bakka jedhamu waggaa 10, Darbadaamoo bakka jedhamu immoo waggaa 12 galataan jiraachaa turan. Yookiin immoo Waaqayyoon galateeffachaa jiraachaa turan jechuudha. Walitti fufiinsaan waggoota 22 boqonnaa malee Waaqayyoon galateeffachuudhaaf jechuudha darba Libaanos bakka jedhamutti jechuudha iddoo qopheeffatanii kadhannaa jalqaban. Bahaatti jedhama jechuudha. Bahaatti jechuun bakka kadhannaa qopheeffatanii waggaa 22 otoo walirraati hin kutin garana garas osoo hin laalin bitaa fi mirga duubaa fi fuuldura isaanii eeboo dhaabanii boqonnaa malee sa'aatii 24 guutuu akka ergamoonni Waaqayyoon galateeffatanitti umurii isaanii waggaa 22 kana jechuudha kadhannaadhaan dabarsan. Otoo akkaataa kanaan dhaabbatanii kadhannaa gaggeessanii lukti isaanii tokko jalaatii dadhabdee agadaan isii jalaa cabdee lukti isaanii tokko irraa citte. Isaan booda duuka buutonni isaanii dhufanii carqiidhaan maranii kabajaan awwaalan. Waggaa 7 luka tokkoon dhaabbatanii Waaqayyoon galateeffachaa turan. Walumaa galatti waggaa 29 fi kadhannaa otoo walirraatii hin kutin Waaqayyoon galateeffachaa Waaqayyoon kadhachaa turan jechuudha. Boodarra jechuudha umurii isaanii waggaa 99 ji'a 10 fi guyyaa 10tti jechuudha addunyaa kanarraati gaafa agayya 24 jechuun isa hamma kabajamaa jiru kana addunyaa kanarraa boqotan. Kan isaan addunyaa kanarraati boqotan bara 1290 agayya 24 yoo ta'u waggoota 54tiin booda bara 1354tti jechuudha abjuudhaan yookiin mul'ataan waa'een Abuna Tagla Hayimaanot Abuna Hisqiyaasitti mul'ate jechuudha. Isaan booddee mul'anni isaan arganis foon isaanii kabajaan darba asaboodhaatii fuudhanii gara darba Libaanositti geessanii akka awwaalamuu fi haala akka mijeessaniif ture. Isaanis waadaa kana eeguudhaan uummatatti himanii gaafa caamsaa guyyaa 12 waggoota 54tiin booddee foon isaanii kabajaan darba asaboodhaatii ka'ee gara darba Libaanositti kabajaan akka deemee awwaalamu taasise. Kanaaf egaa qulqulluun abbaan keenya Abuna Tagla Hayimaanot agayya 24 kan kabajamu guyyaa boqonnaa foon isaanii waan ta'eef guyyaa har'aa kana kan kabajnu jechuudha. Namoonni baay'eenis gara sanitti deemuudhaan gadaama sana daawwachuudhaan kabajaa fi ulfina iddoo sana jiru arguudhaaniin eebbaa fi boqonnaa lubbuu fi foonii ni argatu waan ta'eef nutis bakka jirrutti jechuudha yaadannoo isaanii taasisuudhaan yoo kan kabajnu ta'e Waaqayyo irraas eebba ni arganna isaan irraas immoo eebba ni arganna jechuudha. Sababiin isaas macaafa qulqulluu keessatti eebbi Waaqayyo mataa qulqullootarra jira jedhamee barreeffameera waan ta'eef eebbi qulqulluu abbaa keenya Abuna Tagla Hayimaanot hunduma keenya irra haa bulu waggaa waggaadhaan hunduma keenya nu haa ga'u. Wasbaata Lexaabeer.